Jiraata Minisoota Minneapolis yookaan Ameerikaa keessa yoo jiraatte dhaamsi kun siif obboleessa kiyya kabajamaa qaalii. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Haala dhiyeenya kana deemaa jiru wajji wal qabatee oduu quba qabda yookaan quba qabdaa jeetiin yaada. Yoo oduu quba hin qabaanne please if duba deebii oduu adda addaa dhaaba adda addaa laalii waan deemaa jiru hubadhu. Wanni deemaa jiru kun haala ati eenyuu itti gaafatamtu irra jira. Kunis kan ta'uu danda'e atiin kun yoo zaanni kan kee yookaan akki ati fakkaattu nama baqataa taate. Nama baqataa fakkaattee baqattummaan kan kee gaaffii keessa seenee heeraan seentee moo heeraan hin seennee gaaffii jiru adda baasuu irratti warri mootummaadhaa yoo hangam xiqqaate torbaan kana keessatti nama waraana 2,000 ol Minisootatti argaman jechuudha. Amma gaa isaanii wajji yeroo waliin dhuftee deebisaan ati deebisuu qabdu akkamii waan jirru inshallah turtii gabaabduu waliin goone. Sunis maali? Obboleessa kiyya obboleettiitii. Takkaffaa hogga manaa baatu waraqaa kee qabattu malee hin bahin. Paasapoora qabdaa, paasapoora kee ishee qabadhu. Giriin kaardii qabdaa. Giriin kaardii saayizii isiin beekan xiqqoodhaa tawaaleta keessa seentu jechuudha. Isiin yeruma hundaa dirqama akka nama giriin kaardii qabutti qabaachuu qabda jechuudha. Heera. Sadaffaa yoo giriin kaardiin qabaatiin I-94 nama haaree dhufte taate amatti akka amal lamaa gad taate I-94 xalayaa I-94 work permit kee wajji kan gubanne qabattee manaa bahuu qabda yoo hajaaf manaa baate. Afraffaa hogga jaraa wajji waliin dhuftee jarri si gaafatan kabajaadhaan haala tasgabbaa'aa qabuun ani nama heeraati waraqaan harkaa qaba. Waraqaan kiyya kiisha kana keessa jira isiniif hin kennaa jettee isaan wajji wal qunnamtii goote jechuudha. Loluun, arrabsuun, iyyuun rabbiin waa sattaru ol kaasa sadarkaa iskaleet godhe jechuu waan san. Saniif obboleessa kiyya obboleettiitii waraqaa qabaachuudha takkaffaa. Lammaffaan sagalee ol fuutee iyyuu fi aaruu kee garsiisuu fi san dhaabuudha. Sadaffatti ifa waraqaa kee kennite dubbachuu dhabuu dandeessa. Eesaan dhuftee akkamiin dhuftee ati warra biyya isaatii waraqaa kee ilaalaa adoo wana ta'u jechuun mirga qabda. San booda hoo please yoo tilifoonni keessan ijaan ashaaraa ijaatiin banamu taate yoo tilifoonni kan kee qubaan qabanamu taate hafuulaa ijaa qubaan qabanamu taate irraa kaafadhaa. Because akka heeratti warri mootummaadhaa tilifoona kiyyaa fi kee seenuudhaaf hayyama mana murtiirraa fidachuu qaban. Tilifoona kan kee keessa waa hedduu takkaa jiru. Wanni heeraan alaa hedduu jira jechuudha. Isaan osoo san keessa deemanii waan heeraan alaa arkannaan ati gaaffii jala seente jechuudha. Heeraanis as biyya tana keessa jiraadhuti. Kanaaf fuula keessan ashaararraa kaasaa tilifoona keessanirraa jechuudha. Maayirratti yoo hulaa dhufanii kasin dhadhawan taate banuu dhabuu dandeessa hanga waraqaa mana murtiidhaa si garsiisan. Saniif guyyaan hamaan tokko guyyaan gaarii hedduu yeroon kun ni dabra. Ati immoo fayyaa taatee jireenya kee jiraachuutu hawaasa kiyyaa fi mataa kiyyaaf illee faayidaa qabda. Hanga guyyaan tun dabartutti mataa keenya qaqqabannee heeraan deemaa heera keenya eeggannee yoo rabbiin waa tiisu ka deemnu taate balaa dhuftu jalaanii baana jeetiin yaadaa fi dhaamsa kana dabarsu jira. Ageen irraan deebi'a waraqaa qabaachuu iyyitee loltee dallantee sagaleetii ol kaastee uummatatti haasa'u fuula kan kee ashaararraa kaasuu dubbachuu dhabuu mirga qabaachuu mirga kee beekudha jechuudha. Waa'ee mirgaa immoo keessattuu City of Minneapolis akka gaariitti afaan Oromootiin, afaan Amaaraatiin, afaan adda addaatiin achi jala kaa'anii jiran jechuudha. Achi dheexee mirgi kiyya maalii waan jirurratti baruu dandeessa. Obboleeyyan kiyya hanga guyyaan kun dabru warra nagaan keessa dabre rabbiin haa godhu. Dhaamsa kana inshallah isin faayidoo jeetiin hawwa warra irraa fayyadaman haa godhu.
ወሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ።